Hashamaa harka fuunee nageenya keessan bakkuma jirtanitti haa baay'eetu maatii dandeessuu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa godha galata waaqayyoo jira jirtu qorra akkam isinitti jira toleegaa viidiyoo daqiiqaa gabaabduu tokko isiniif qabadhee dhufee jira innis mana keessatti haala salphaa ta'een waan bareedaa yeroo qorraa kana waan jaallatamu akkamitti akka hojjetachuu dandeenyu isiniif qabadhee dhufee jira keessumattuu warri ijoollee qabdanii nyaata bakkeedhaa bituu irra jechuudha. Maaliif nyaanni bakkeedhaa bitamu haa ta'u biizinasiidha namoota hojjetaniifis garuu immoo ala keessatti isa bitamurraa mana keessatti akkamitti haala salphaa ta'e tokkoon hojjetachuu akka dandeenyu waluma wajjiniitiin ilaalla jechuudha. Egaa yeroo keenya haala hin taanetti dabarsuurrayyuu keessumaa obboloonni shamarranis taatan dubartoonni walumaa galatti wantoota garaagaraati wantoota miidiyaa garaagaraa irratti darbuu irratti yeroo qabnu mataaf dhukkubsuu irra waan salphaa ta'e mana keenya keessatti yoo yaalle yeroon keenya sunuuf deema akkuma kanallee immoo ogummaatti baranna jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kana wantoota garaagaraatu kallattii adda addaatiin miidiyaa irra deemee mataa nama dhukkubsachuudha. Isa kanarraa fagaachuudhaaf immoo wanta yeroo qabnutti wantoota tokko mana keenya keessatti yaallee hojjenne ijoollee keenyaafis ta'ee maatii keenyaaf waan gaarii ta'a. Akkuma kanammoo sammuun keenya yaadni keenyallee waa biraatti akkasidhaan akkasisheen akkas jenne yeroo keenya biizii goonee sammuu keenya of dhukkubsinuu hin qabnu jechuudha. Wanti kun egaa akkuma argitan waanuma salphaa mana keessatti argamu yookaan immoo qarshii xiqqoodhaan bitamu irraati hojjetama jechuudha. Egaa yeroo keenya wantoota akkasii hojjechuu immoo fedhii hin qabnu taanaan fiilmii garaagaraa fiilmiiwwan bareedaa barumsa namaaf kennan danuutu jira jechuudha. Isaan kana ilaaluudhaan yeroo keenya dabarsuu ni dandeenya. Akkuma kanallee kitaabolee garaagaraa amma haalli teekinooloojii tottoleera kitaabota garaagaraa biyyoota gurguddoota keessa warri jirtanii gama aappii garaagaraatiin bitattaniillee dubbisuu ni dandeessu. Kanaaf yeroo ammaa kana abala akkas godhe ishiin akkana goote jenne yeroo keenya gubuu irra akkaataa kanatti nyaata bareedaa kana yaallee hojjennee mana keenya keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan waanuma xiqqoodhaan waanuma salphaa ta'eenidha kan inni hojjetamu jechuudha. Innis egaa hojjechuudhaaf wantoonni nu barbaachisaa jiran akkuma argitanii soosiisaa dhugaa dubbachuuf manatti hojjedheanii bakkeedhaa bituu irra manatti hojjetantu caalachuudha. Tokkoffaa qarshii guddaan baasamu inni manatti hojjetamu akkuma kanallee immoo fayyaa keenyaafillee wantoonni alatti bitamuu fi mana keessatti hojjennu tokkoon ta'u jechuudha. Timaatimii fireeshisaa bitanne akkamitti akka mana keessatti hojjennu yeroo biraa isiniif hima jechuudha. Soosiisa akkuma kanallee egaa kan nu barbaachisu timaatimii keenya soosiisa erga hojjetanne yeroodhaaf immoo hojjechuun nu mijataanaan bakkeedhumarraa isa bitanne qabannee isaan booda kan nu barbaachisan qaaraadha. Qaaraa kan hin gubne jechuudha. Akkuma kanallee namoonni shunkurtiidhaan yookaan qullubbii diimaarra naqatanii hojjetachuu jaallatanii jiraachuu ni malu. Akkuma kana fooniin illee kan hojjetan jiraachuu ni malu. Ani garuu yeroo baay'ee kan atakiltii fooniiti kan hojjedhu waan ta'eef isa isiniif hima. Egaa wantoonni nu barbaachisan kaameeraa kan ittiin bukeessinu daakuudha. Akkuma kanallee amma kan hojjechuudhaaf qillee tokkitti fayyadame akkaataa baay'ina isaa maatii keessantu murteessa jechuudha. Isaan booda garuu sukkuumuu barbaada. Wantoonni nyaata akkasii wal qabatanii sukkuummaa barbaada jechuudha. Sukkuumanii bukeessuu barbaada gateettii kana gaafata. Maaliif yeroo akkasitti sukkuumnee bukeessinu dhaqee yeroo cabsinullee amma fakkeenyaaf ijoolleen baadiyyaa haadholiin keenya yeroo nyaata hojjetan akkamitti akka bukoo sukkuumaatii bukeessaa jedhan beektu. Kanaaf sukkuumii barbaada. Isaan booda chiisii kana nu barbaachisa. Chiisiin mozoreellaa nu barbaachisa jechuudha. Egaa akkaataa kanatti muraasa bareechannee forona keessa gashinee maal jennee bilcheessuun immoo isin beektu akkasitti kana fakkaata. Yoo fedha waaqayyoodhaa ta'e yeroo biraa akkaataatti soosiisaa hojjetan immoo isiniif qabadhee nan dhufa. Soosiinsaa akkamitti akka hojjetamu isiniif qabadhee dhufa waan ta'eedhaaf obsumaan hordofaa jalqaba irraa kaasee akkamitti akka hojjetamu kan hunduma isaayyuu bukoo isaarraa kaasee isiniif qabadhee nan dhufa. Isin obsaan na eeggadhaa obsaan na hordofaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa akkuma kana immoo obboloonni keenya biyyoota arabaa garaagaraa keessa jirtan akkuma kanallee biyyoota biraa keessa jiraattanii ramadaannis egaa yoo waaqayyo jedhe yeroo xiqqootaaf waan ta'eef wantoota garaagaraa yeroo keessan
qusatee akkamitti akka dafee isiniif hojjetamuu kan danda'u isiniif qabadhee nan dhufa. Yeroodha murteessaa waan ta'eef yeroo xiqqoo keessatti akkamitti wanta baay'ee tokko hojjechuu akka dandeenyu isiniif qabadhee nan dhufa. Kanaafuu isinii jaalalaan subscribe gochaa like gochaa na eegaa isiniin jedha. Turtii gaarii, galatooma.